Ashama harka fuudhee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya koo kan kabajaaf jaalalaa isin qaqqabu. Egaa nageenya koo gabaabduu kanatti taasee guyyaa har'aa deebi'ee viidiyoo maxxansuuf dirqamee jira. Sababni akka viidiyoo maxxansu na taasisellee namoonni tokko yeroo dubbatanii filannoo kibbana darbe kana ilaalchisee abdii akka muratanidha kan dubbatanii. Keessaanoo ammoo namoonni tokko erguma baranaa bilisummaan akka waan jirreetittidha kan abdii muratanii isaan dubbataa jiranii. Kanaan wal qabatee akka nama tokkotti waa dubbachuu barbaade viidiyoo kana maxxansuuf akka ta'u na dirqamsise jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu namni ni dhalataa ni guddataa ni du'aa jedhama. Namni guddachuun ammoo harka Rabbiiti. Gaafa dhalachuun beekameerraa du'uun hin beekama jechuudha. Namni kamiyyuu guddachuun harka Rabbi jira. Tarii daa'imummaa sanii du'uu danda'a. Nama guddaa ta'ee manguddoomee jaaree akkas ta'ee du'uu danda'a. Sun hin beekamu jechuudha. Ka beeku Rabbi qofa. Garuu ammoo namni gaafa dhalate irraa du'uun isaa ni beekama. Sammuu ilma namaa kamiyyuu keessatti jechuudha. Kanaaf mootummaan kamiyyuu kaleessas ta'ee har'as borus gaafa aangoo qabate irraa mootummaan biyya kamiyyuu akka aangoo isaa irra bu'u namni sammuu isaa keessatti murteessee beekuu qaba jechuudha. Akkuma kana mootummaan wayyaanee illee aangoo isaa dimokiraasii isaa wallaalu maalis haa ta'u hannaanis aangoo irratti umurii haa dheereffatu yoomillee haa ta'u yoomillee tolaan bu'ee lolaan bu'ee yeroo gabaabaa keessatti mootummaan wayyaanee aangoo irraa akka bu'u abdii guddaa qabaadha isiniin jechuu barbaada. Abdii murachuu osoo hin taane bifa kanaan abdii qabaadha isiniin jechuu barbaada. Akka inni bu'u jechuudha. Maaliif dargaggoonni hundinuu mootummaan kun nama nyaataa ta'u baranii jiru. Manguddoonnis bifa kanaan baranii jiru. Daa'imman beeku sabab-sablammiin kamiinuu mootummaa kana kajaalatee hin jiru jechuu guutumaan guututti. Oromoo qofaa miti. Sabab-sablammiin biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa jirtu namni mootummaa kana jaalatee deeggaru hin jiru. Muraasa yoo ta'e malee. Kanaaf namni nama harkaan qabne akkamiin aangoo irra bulaan akkuma Dr. Maraaraan jedhani mootummaan kun waa lama abdii godhata. Tokko humna qawwee yookaan ammoo humna tikaa. Lammaffaa ammoo boordii gabatichaa yeroo namoonni falmii sallaastan yookaan kirikkirii sallaastan ni argitu. Boordii jedhani gabatee boordiidha kanneen lamaan abdii godhatanii. Lamaan kanneen lafa kaayanii karaa dimokiraasii ta'een yoo injifatanii even waggaa dhibballee abulchanii jedhan. Maaliif akka mootummaan kun hattuu ta'e waan beekaniif jechuudha. Akka mootummaan kun afaan qawweetiin bulchu waan beekaniif jechuudha. Ifaan bilisatti akkasitti dubbachuun isaanii. Kanaaf ammallee wannuma isaaniidha kan argine guutumaan guututti wannuma isaaniidha kan argine. Kanaaf mootummaan kun maalumaayyuu haa ta'u aangoo irraa akka bu'u abdii horadhaa isiniin jechuu barbaada. Inni kan biraa immoo paartii koongirees federaalistii yookaan paartii koongirees federaalistii Oromoo yookaan ammoo paartii Madarak bu'aa akkamii galmeesse jennee yoo ilaalle bu'aan isaan galmeessan baay'eedha. Mee xiqqoo isaanii ijoo isaanii tuttuqee isiniif ibsuu barbaada. Inni guddaan paartiin kun hojjetee Oromiyaa guutuu keessa deemee xiqqaa guddaa isaanii mootummaan kun mootummaa nama nyaataa, mootummaa garboonfataa, mootummaa falfalaa akka ta'e ittiin mul'isanii jiranii akkasumallee mootummaa hattuu akka ta'e ittiin mul'isanii jiranii kun ammoo injifannoo guddaadha. Kanaaf mootummaa paartiin Madarak injifatame osoo hin taane injifatee jira, mo'atame osoo hin taane mo'atee jira. Bifa kanaan akka ilaalchitan jechuun barbaada. Fakkeenya yoo isin kaase dargaggootaa fi shamarran yoo fudhanne miidiyaa adda addaatti fayyadamuu danda'u, feesbuukii fayyadamuu danda'u. WhatsApp, Tango, Imo, Bigo waan adda addaatti fayyadamuu danda'u dargaggoonni jechuudha. Kanaaf odeeffannoo wal jijjiiranii maalummaa mootummaa kanaa badii mootummaan kun raawwataa jiru ni beekan. Haa ta'u malee manguddoonni fi daa'imman biyya keessa jiran hin beekaniyyuu waan akkanaa. Maaliif isaan kan beekanii mootummaan kun mootummaa misoomaa, mootummaa guddinaa, mootummaa dimokiraasii, mootummaa nageenyaa ta'uun beekan. Maaliif wanni isaan miidiyaan isaan biyya keessatti daawwataa jiraniif dhagahaa jiran miidiyaa kijiba isaa 24 guutuu qabatee uummatatti kijiba gingilchu qofaadha. Kanaaf kijibuma isaantu dhugaa isaaniif fakkaata. Waan biraa waan dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu adda baafatanii beekanii hin qaban jechuudha. Kanaaf mootummaa kan akka mootummaa misoomaatitti akka mootummaa guddinaatitti ilaalan. Garuu immoo paartiin Madarak mootummaan kun mootummaa falfaltuu fi mootummaa nama nyaataa akka ta'e mootummaa garboonfataa akka ta'e guutumaan guututti isaan barsiisaniiran. Isaanitti mul'isaniiran. Kun injifannoo guddaadha. Injifannoon kana caalu
hinjira jedhee yaaduun yoo bilisummaa ta'e malee. Kanaaf amma yoo argitanii haawwataaf abboota manguddoota kanaan dura mootummaan kun mootummaa misoomaati mootummaa guddinaati kan jedhanii fi mootummaa nageenyaati kan jedhan har'a maal jedhan isin fakkaate mootummaa garboonfataa jedhan warreen qara garboonfataa jechuun yoo hin beekne eenyutu barsiise kana mootummaa garboonfataa akka jedhan kan taasise eenyudha paartii Madarak ta'uu isaa beektan jechuudha. Kanaaf paartiin Madarak uummata isaa barsiisee mootummaan kun diina isaa ta'utti mul'isuun isaa injifannoo guddaa galmeessee jira. Mo'annoo guddaadha inni kun mo'atee jira. Hannaan jarri yoo mo'atteeyyuu dhugaadhaan ammoo kan mo'ate paartii Madarak ta'uusaa hundi keenya ni beekna. Kanaaf dargaggoonni fi shamarreen illee abdii akka hin muranne. Nuti abdii biyyaati dargaggoonni fi shamarran abdii biyyaati. Gaafa nuti abdiin biyyaa abdii muranne dubbiin eessa akka dhaqu tilmaamaan beekuu ni dandeessanii jechuudha. Gatii kanaaf abdii murachuu nurra hin jiru. Kan duraa caalaa cimnee karaa kamiinuu hojjechuun nurraa eegama. Kanaaf abdiin muratinaa keessanuu dargaggoo fi shamarreen warreen abdii biyyaa taatan abdiin muratinaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaa ta'a.